Video isinirraa mara. Nu ammaan as baasee video isinirraa mara. Ammatan takka tanaattana jee as baasee video bakka kana kaa'ee irraa isinii mara. Akkaataatti wal dhufnee fi waan isin dhuftee fi maallaqaan isiirraa damaanaa ta'ee fi maallaqa isiirra jiru ka walii mallattee isini. Basma sanuu qubaan farramte. Kana hunda amma tanan as baasee isiniif irraa mara. Akkanuma nafaana tura. Hordoftoota keenya nafaana tura. Amma as baasee isin irraa mara viidiyoo. Garuu haadha ammatiitti wajjin xiqqishoo kanatti afaaniin gaa asirratti haasawtu as bee malee as baaseetiin irraa isinii mara. Nu hordofa akkanumatti maaliif gaa dhufuufillee hin kaane hordoftoota kiyya duraan mana haati amma kana gallaan kanuma isin irraa baate sanittiin galuu kayan. Dhukkubee gaa haadha ammati. Saniifuun dhufnaanoo walumaanuu ciciisu jiran hidhanii taa'u jirti intaloonis. Ashamaa harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirtan isin jechaa jirra galata waaqaa. Har'a haadha ammadii wajjin jira hordoftoota keenya. Har'a maaltu haadha ammadii wajjin hafite haa walitti aara qabna. Haa wal eeggannu. Naaf haati amma sababaa intaloo as duuba jirti. Sitaaraa tana duuba hidhaa taa'u jirti. Achuma turii naa hojjetataa jiran nurraa usaa viidiyoo marraa enneen malee hordoftoota keenya. Kanaaf haati amma akka diinaa wal eeggannu har'a maaltu isii wajjin hafite dhiini dhufnaan durmamunni haftii jaan haadha amma dhukkubee sababaa intaloodhaan walitti taalanii akkasitti waa intaloon if jalatti jilbatti ol qabdu guyyaa lama fayyaan qabdu haati amma kanaafiin isiifillee akka du'aayii gootan anilleen asumaanuu isin gaa yaa mujrima yaa wasaka yaa sare yaa garuu osoo nan hubatin namoonni na arrabsitan kun dogoggora gootan akka kiyyatti mee hordoftoota salaamii haadha amma yoo dandeessin dandeessaa. Inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota hordoftoota keenya nagaa fayyadaa jirtan isin jecha. Salamtaan teenya onni rakatee bika jirtutti isin haageessu jecha deebine maaliin deebinan jechuun keessan hin oolamu akkuma abbaa majjasitti roofame no irraa akkasitti deebine waliin argamnaa ganaan isin hin jaamu. Hordoftoota kiyya haati amma mana kana galte ati deemsani galii naan jettee aayyee jee anumaa irraa kute manuma kana dhukkube. Osoma intaloo qabdeetti jirtuuti manuma kana dhukkube. Anamma intaloos akka isin qabdee akka isin qabdu nan fedhaanis maaliif fedha beeytanii hordoftoota keenya. Maallaqaa irra jira. Maallaqaa irra jiraanis isi. Maaliif akkasittiin waddatti duba? Maallaqaa irra jira basmaadhaan ka walii mallatteessinee waraqarratti dalagaa deemte. Nama maallaqa isii ka isiin namarraa damaanaarraa ta'an nama sanii maallaqa kanneen dalagaa tana deemte. Hordoftoota keenya namaan naf fideen isii tan ammaas hogguu dhuftus deemaan dhufne mana kiyyaa. Dirqama gaan fuula yoo nana si jijjiire maallaqa kiyyaas dhabee jechuun jaarsa siitii jeetiin fuula jijjiiree isii wanta jechuu qabaan sababa jaarsa sii godhadheetumaan dirqama isiis qabee dhalaa fi dhalaa wal gaafata. Hordoftoota keenya akkumaan osoon akkasin loluu baadhee turiinaadhaa fi haadha ammatiif jaarsa isiitis haddatu baadhee mana kanaa hin dhufan mana kana akka mana kana hin dhufneen beekan. Sababaan an akkasitti haddii godhee mee isinii dhiiraa turiinaatis maal asii qabda jeeni mee oomanni fidu laallaa jechaa dhufanii beekadhaa hordoftoota keenya akkasitti dhufanii an guusan manaa hin jiru. Dhugumatti anqaleen itti dhufe isaan. Sanuu sababaa isii dhukkubeeniin itti dhufe. Dhukkubee haati ammata akka malee miidhamte. Har'allee haakimarraa dhufne amma egaa haakimarraa dhufne sa'a lama akkanaa hin geenye hordoftoota keenya. Asumaanuu haadha ammatiif du'aayii naa godhaafin isiniin jaani dhukkuba akka malee dhukkubu jira. Du'aayii teessan itti naa roobsa haadha ammati. Intaloon as teessi. Namoonni tokko maal jettan komantii jalatti dawaa keetii ati dawaan kee najjaashii fi Sheekh Tartiib faadhaa jettan. Sheekh Tartiibis qabamee qabaa jira. Najjaashis kun akkasi qabnee qabinna jira amma qabamee jira.
nuti kara keessaatiin dalayna laal yoo tokko asii waa dalage kun asii waan biraa dalaga garuu haasawaa wal quba qabna nuti magaalaa tana keessatti kaanis akka keebbee kaasee fuuna keessi fottoyseettan eenyugaa caalaa si fottoysee caalaa turuu tura malee laqaaqeetumaan asirra viidiyoo isinirraa nin dalagaa mirraa na jalaa bade magaalaa tana keessaa hin jiru hordoftoota keenya bikka biraa taa'eeti anaadha ammatiin deeggara osoo nana isa jiruuti haadha amma jee akkasitti dhaadata kijibaan haadha amma maa bira dhufee ilaalin maa bira dhufee akkamitti kana taate jee qaamaan maa bira dhufin anuu silaatti naaru aaraan itti qabuu nin fixadha silaa anaami kadhe ittiin nin fixadha silaa aaraan na dheefu lammada moggabbee moggaa lallabu jira mogguma sanittu nin fuudha duruuyin jala dhaqqabee jira bakka inni jiru duruuyin fixadhe hordoftoota keenya nin fuudha namaan nin fuudha jee nin fuudha ammaas ni beektan isiniin himu kanaafuu an beekaatiin lafarra waa harkisa malee waan inni godha jee inuman godha amma intaloo tana isinin garsiisuu ta'a waraqaadhaa fi basmaadhaa waa hunda akkasittiin isin garsiisa oggunii fi haatee ammataa xiqqishoo naa hoyyooytu hanga isiin dandee akka barbaaddetti telefoonnaa keessaa siin siyaasan akka barbaaddetti haatee ammataa cafeetu maaliifin akkas akka barbaaddetti akka isin cafeetu barbaade hordoftoota keenya intaloon tun namaa miti nama isinitti hin fakkaatin annamaa garaan hin laafu ishiif ammoo garaan laafu haatee amma faanuu natti hin dhufan silaa osoo hangas akkasitti lolu baadde anjibbaa dhaammati hin qabu dhiibbaa dhaammatis hin qabu dhiibbaa turiinaatis hin qabu dhiibbaa jaarsa turiinaatis hin qabu garuummoo manuma san keessaa na homachuu kunis manni keeti osoo hin juuni kun sirriidhaa sirrii miti dalayduun arabni isiirraa fudhachuu ture haadha ammadirraa siimiin arabni isiirraa fudhatuun sanumaan irratti dawwalee fudhataan arabni narraa muqaddama fa'aa kan akkana keessa naafis maallaqa abbaa fedhe naafis maallaqaan abbaa fedhen dalagaa naqa sababa san gootee kunii fi haatee ammatis akkasii iyyitee jirratti mee haadha ammat naaf ati bar eegama nan na tumtees biraa deeme waliin agarree hunoo sababa fayyadama keetiitiin walit dhufne maaliif akkasiin loltee mee boochime intaltuun kun tanuma qabdi tana ammoo shakkiin na jiran si jiran gaafachuullee baattu gaafachuuf teessimuunoo intalti jaarsa kee qabaduu naan jette jaarsa kee qabaduu naan jette kijibdu hattu hanna isiitiifiin asikka qabee taa'uun jiraanuu filimaan jaarsa kee inni laaleeran viidiyoo teessan jaarsa kee qabadhuu siin jettee mireessin dhalaan hedduu bira dhufaa maarree jette si diiguu deemti malee mush isiis bara nama hordoftoota keenyaan ifiifillee akkasittiin galmeesii as baasee isin garsiisa waraqaan kunoo miikkaattaa basmaan itti walii goonulleen tarra walii bassamnelleen hisaaba kaash lafa keessaennaan haala wasaalan ni deemti jaarsa kee qabadhuun isiitiis jaarsummaan siisanuu bakka itti firraa buuftu barbaade siistama waliin qabaachuu baatanii asitti isii erguu baate guyyaa achislaa koo fudhadhu itteen san dhufee fudhata maal walii qaban isaan lameen Filima sini beekanii maaltu isin jidduu jira wanni mana isin jidduu jiru takka naan galle naaf isammoo akkasii hoo fudhadhu ettaan inni jaartii biyya kana godhan akkas godhan jeetuma biqata akka ta'a. Hordoftoota keenya egaa intaloo as baaseetiin viidiyoo isinirraa mara ammaan as baasee viidiyoo isinirraa mara ammatan takka tanaattana jee as baasee viidiyoo bakka kana kaa'ee irraa isinii mara akkaataatti wal dhufnee fi waan isin dhuftee fi maallaqaan isiirraa damaanaa ta'ee fi maallaqa isiirra jiru ka walii mallattee isini basma sanuu qubaan farramte kana hunda amma tanan as baasee isiniif irraa mara akkanuma nafaana tura hordoftoota keenya nafaana tura amman as baasee isinirraa mara viidiyoo garuu haadha ammatiitti wajjin xiqqishoo kanatti afaaniin gaa asirratti haasoytu jee as bee malee as baaseetiin irraa isinii mara nu hordofa akkanumatti maaliif gaa dhufuufillee hin kaane hordoftoota kiyya duraan
mana haati amma kana gallaan kanuma isin irraa baate sanittiin galuu kayan. Dhukkubee gaadhaa ammatu. Saniifuun dhufnaanoo walumaanuu cicciisu jiran hidhanii taa'u jirti intaloonis kunoo eegiidhuma wajjin as baasamee hidhanii taa'u jirti. Kanaafuu maaliif gaa namni waan walitti qabu walirraa fixateetumoo wal haasawatee akkanuma lafaa kaanii jaartii namaa jaarsa namaa never hin ta'u. Namni hummaa waan walitti dhufuuf qaba. Waan nama jidduu jiru yoon hubatin akkanuma jaarsa namaati jaartii namaati jechuun hin ta'u. Dhugaa jaartii namaati anis jaarsa namaati. Naafii si jidduus waan jiru jira. Maallaqaan nu jidduu jira. Maallaqa sanatti himdee goote. Ammoo. Aywa. Wayi arraa gaafas duubaati shiftaadha jetteeti deemtee fi bu'e. Samboota egaa walii galee na hubachiisuun dirqama sirra. Bakka dalagaa jirti isiinis isaan wal garree baatii keessaa dhufti. Hanga ishiin dhuftu nan hubachiiftu silaadhaan waan akkana tanaa jirattee na hubachiiftu. Waraqaa jiraa mi'uunoo basmaa fi waraqaa fa'aa jira. Basmaa waliin goone waan farramteef kan hundaa jira. Meeqaa keessa jechuun waraqaani. Si garsiisuun danda'a. Atummaa wayyaa'e intalammoo akkanallaa barbaree keessa qabdallaa barbaree hanga maallaqa kiyya as keessee baatutti hanga yookaan jaarsi maallaqa sii fidee kiyya isiirraa fidee. Kanaafuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya ani dogoggoraan qabu namoota baay'eedha kaniin naafis dalagaadhaan isiniin jee isaaniifis dalaga jireenya isaaniiti anaafis jireenya kiyya abbaa fedhen na dhufa abbaa fedhen dalagaa naqa an nama fuudhu wani naan ga'in jirtu warri komantii babbaddu naa barreessitan an dhiifama isinii godhe baga na arrabsitan kan arrabsitees kan arrabsitanis dhiifama isinii godhe garuu immoo isin mataa kiyya gubba jirtan warri na arrabsitan guututtu walaa kan eegaati guutuun keessan boo hordoftoonni kiyya warri micciir jettanii akkasin laaltan mataa kiyya gubba maataadhaan mataa ati mee rabbummaan si haa fayyisu dura hidhaafume irraa kafaltaa. Garaan nu oowwifte ani intalti si daran garaan nu oowwifteetiin karamtu karame intala dhalaa jaaladheetii kan inni bira qabee taa'uunan jaarsaatti as bee nama maallaqatti qabaa nama sanirraa damaanaa ta'eetiin maallaqa nama sanii kanneen isii tana dalagaa geesse maallaqa kiyyaanaan kafalle sababa rabshaa san keessatti isaamni wal nyaate hordoftoota keenya laalaa dubbii. Kanaafuu waan walitti qabnu iddaan baaneetuman jaarsi fidee maallaqa isii fudhatee deema. Hangan gasiitti immoo takka takkaaniin haadha amma xogguu isii wayyoo badii isiitti hima haati amma irraa dalee dilaa hangasitti irraa dalaguma qabdiiwu. Ammaa irraa dalaga yoo dhugaa jirtu natti himte. Isin moo? Dhugaa jirtu waan isiin qabattee taa'u jirtuun ta'e hadhan gadda gasee irraa hafate yoo natti himte. Jaarsuma kee qabadhu isin jettu moo? Aywa. Waliin nu diruuf ani hin jiruumi isa. Walirratti haasawinaa mi eega walirratti haasawinaa.